bultoo kabajamtoota hordoftoota madda nageenya nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojechaa oduu kan isinitti himuun marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Artummaa Fursee keessatti Raajjaarraa bakka jedhamutti hidhattoonni Amaaraa qote bulaa Oromoo irratti dhukkaasa bante. Akka maddi keenya kun jedhutti ganama ilma Oromoo tokko rukutuuf dhukkaasa kan itti bante yoo ta'u, ilmi Oromoo kun rasaasi waan irra hin bu'iniif innis ofirraa faccisuuf yaalii godhaa ture jedhan. Uummanni yeroo garas dirmatu milishaan biltiginnaa fi fakkaattonni koomaandoo ofiin jettu battalumatti achi qubattee uummata Oromoo ofirraa dachaaste jedhu maddi keenya kun. Kun osoo akka kanaan jiru garuu bulchitoonni godinichaa lola TPLF kibba Wallootti gaggeessaa jiru kanatti cinqamuun qe'ee kee deemanii nama amantannuuf laadhaa qawwee itti hiina. Namni qawwee dhoksaas qabdan gadi baasaa ifatti qabadhaa kottaa godina keenya eegaa jechuun uummata kadhataa jiraachuu maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Uummata keenya kan qe'ee irraa buqqa'ee aduu fi rooba keessatti rakkataa jiru kanaaf tumsa jedhanii takkaa yaamicha dhiyeessanii hin beekan bulchitoonni kun. Har'a garuu lubbuu isaan qabnaan uummatatti watwaataa jiru. Akka maddi keenya kun jedhutti ilmaan Oromoo diinni keenya biltiginnaa akka tahe beekee uummata aga'u irraa fakkeenya fudhatuu qaba jedhan. Itti dabaluunis carraa amma dhufe kanatti fayyadamuus qabna jedhan. Haala deemaa jiru ilaalchisee qeerroo Walloo ibsa gabaabaa baasee jira. Ibsichi akka armaan gadii kanatti dhaamsa uummata Oromoo Walloo hundaaf qeerroo bilisummaa Oromoo Walloo irraa kenname. Sirni mootii gonfoo hidda dhalootaa sirna Minilik leellisuu fi sirni dhiiga namaa dhuguu bare impaayirri Itoophiyaa erga uummata Oromoo irratti lola bane lubbuu ilmaan Oromoo kumootan lakkaa'aman goololee Oromiyaa keessatti ajjeesuun maatii Oromoof Oromiyaa immoo ilmaan keessantu waboo waliin jira jechuun manaaf jireenya ergaa irratti gubuu eegalee bara sadiin kan kun abboota isaa jaarraa tokkoon ol tahee jira. Haati Oromoo baatee galuu dadhabdee rakkoo hamaa keessa jirti. Reeffa yookaan jinaazaa ilmaan ishee wallaaluu illee dadhabdee guyyaa irraa guyyatti imimmaan ishee lolaasaa jirti. Sirni impaayira mootii kun hayyootaaf qabsaa'ota Oromoo hidhatti guuree qe'ee Oromoo qe'ee gaddaa fakkeessaa kan turee fi kan itti jirudha. Kana immoo nama qalbiif qaroo qabuu miti jaaman agartuun isaa hin hubanne iyyuu bareechee beeka. Mootummaan dhalaa abboota fi hidda dhalootaa isaa lakkaa'atee maqaa Oromoon aangotti dhufe kun yeroo ammaa kanatti boolla keessa seenuu dhabee cinqii guddaa keessa jira. Guyyaa irraa guyyatti ibsa duula waraanaa fi Waaqayyo Itoophiyaa ni tiksa jedhu baasaa oola. Itoophiyaan dhiiga ilmaan namaa guyyatti dhangalaasaa ooltu Waaqni tiksu jira jedhee hin yaadu. Akkuma jedhan immoo sirni achii as dhufaatii Solomoonawaa kan hidda Minilik leellisu Waaqan tolfama. Itoophiyaan harka dhiigaa tiksu sirna galma Minilik keessa jiraachuu mala. Uummatni keenya immoo kana beekee kallattii jiru maraan diiginsa sirna impaayira Itoophiyaa saffisuun yeroo ishee kun amma keessatti yeroo kanatti uummatni keenya kaaba Oromiyaa Walloo keessa jiraatu maal qaba? Dhaamsa keenya kan keessatti uummatni keenya kaaba Oromiyaa Walloo keessa jiraatu afaan faajii ilmaan Amaaraa kan hidda firoomaa amantii Walloo qabanii fi hidda shiraa loogummaa Amaaraa qabaniin hoogganamaa jira. Sirni mootummaa gonfoo impaayira Itoophiyaa kunis uummata keenya Oromoo Walloo akka waan gibsii yookaan giiphaa yookaan boorsaa isaa keessa jiranitti lola kana irratti abdataa jira. Maaliif Oromoo Walloo miidiyaa irraa fagaatee akkuma jiru odeessa ga'aa fi dhiiga isaa uummata Oromoo guutuu Oromiyaa irraa fagaatee jira. Sirni hidda shira ilmaan Amaaraa kanneen aanaa irraa kaasanii hanga godina Oromoo Walloo hoogganan uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo akka diinatti uummaticha hubachiisaa jiru. Maqaa deeggarsa dhaabbata namoomaa fi dhaabbata fannoo diimaa irraa buqqaatotaa fi hiyyeessota Walloof taasifamaa jirus akka waan ilmi Minilik Abiyyi Ahmed ummatichaaf deeggarsa taasisaa jirutti maayii itti ba'anii uummata Oromoo Walloo gara lolaa isa hin barbaachifneetti oofaa jiru.
Walumaa galatti sabboontonni Oromoo, fayyootni Oromoo akkasumas ajajootni waraana bilisummaa Oromoo karaa hubatamuu danda'amuun ummata Oromoo Walloof hubannoo hatattamaa uumuu qabu. Addatti immoo ilmaan Oromoo Walloo kanneen dhimmi ummata keenyaa Oromoo Walloo ganamaaf galgala isin yaaddessaa jiru qabxiiwwan armaan gadii kana daddaffiin ummata keessa facaasaa. Tokko, Amaarri diina dhaabbataa ummata Oromoo Walloo tahuu fi karoora baafatee Walloo buqqisuuf bara 2019 fi bara 2021 lola meeshaa gurguddaan deeggarameen qote bulaa Walloo rukutu. 2, bakka masjiida fi iddoo bakka walitti qabama amantiitti hidda shirattoota Amaaraa aamin jechuu dhiisu. Amaarri mana amantii keessatti dubbii Qura'aana Rabbiin qabdee Itoophiyaaf du'aawii goona jettu ofirraa dhorkuudha. 4, kaartaaf diimoogiraafii lafa Oromoo Walloo Amaaraan qabamee jiru hatattamaan irraa deeffachuudha. 5, lafa waladdee 6, Shawaaroobitti 7, Maajaatee 8, Makkanna yookaan Haxaayyee 9, Caffaa Qorii. Walumaa galatti qeerroof qarreen Oromoo Walloo akkasumas hayyootni fi hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo sirni nama nyaatan Amaaraa kun ummata keenyaaf qotee bulaa keenya Walloo gara lola kaabatti bobbaasuuf karooraaf tarsiimoo baafatee waan jiruuf bifa qotee bulaan Walloo hubatuun waamicha akka taasistan kabajaan isin gaafanna. Qeerroo bilisummaa Oromoo Walloo irraa. Odumatti aanuun naannoo Affaar keessatti sababa lola biltiginnaa fi TPLF gidduutti deemaa jiruun walqabatee guyyaa kaleessaa namni 200 ol galaafatamuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa sababa lagni Awaash guutuutiin galaana humna qabuun naannoo Affaar Asayitaa keessatti lubbuu namaa fi qabeenya dabalatee hedduu miidhaan irra gahuun beekamee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen har'aa qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwattaniidha. Oduu dubbisuun kan isin faana ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaalli suug-sagaleetiin kan nu faana ture Mu'ee Callaadha. Oduun keenya kana fakkaata. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.